Sinaan malee ani dafee nan dhufaa namni tokkollee gonfoo moo'ichaa isa kan keetii si duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu. Isa moo'uu sana mana qulqullummaa Waaqayyoo koo keessatti isa moo'uu sanaa mana qulqullummaa koo Waaqayyoo keessatti utubaa nan godha. Isa keessaas mootummaa hin baafamu. Matumaa hin baafamu. Isa keessaas matumaa hin baafamu. Maqaa Waaqayyoo kootii maqaa mandara Waaqayyoo kootii Yerusaalem ishee haaraa ishee Waaqayyoo koo biraa Waaqa keessaa gadi buutu maqaa koo isa haaraa utubaa nan irratti nan caafa. Ifama? Nan caafa. Namni garuu gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'u kan jedhudha. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u kanan dubbise amma boqonnaa mul'ata boqonnaa 3:7 jalqabee amma 3 isa jirudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti mul'anni kuni macaafni Daani'eel, macaafni Isqeelfaa, raajii Isqeelfaa, raajii Daani'eelfaa warra ulfaataa keessumatti mul'anni kuni waan dhoksaa baay'ee keesseera. Waa'ee waldaa torbanii kana kanaan dura dubbifnee beekna. Isa keessaa manni kun isa tokko waa'ee waldootatti caafame kuni dhoksaan isaa gadi fagoodha. Waaqayyoo nama gargaare malee ammuma nuu gale ammuma hin ta'a jennee sagalee Waaqayyoo yeroo barannu yaannu walii firra malee ani baay'ee na dinqa. Garuu dhoksaan jireenya bara baraa wajjin wal qabatee jiru dhoksaan Waaqayyoo waan baay'een mul'ata kana keessa jira. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu egaa isa kana Waaqayyo amma nuuf ta'u amma ittiin biyya lafarra jiraachuun nuuf malu akka arginuuf gara fuuldureetti immoo waan nu qophaa'e akkamma ta'e liphaan libsa wayitiin arguu dandeenyuuf waan nu katabame fakkaata. Kanaaf nan dinqisiifadha. Sagaleen kuni keessumattuu waldaa torbaniif kan katabame warri kaanii akkuma yeroo darbe waliin ilaalaa turre warri kaanii waldoota bara adda addaa keessa jiran iyyuu iddoo torbatti qoode warri jedhan jiru. Waldoota ayitaanataan biyya lafaarra jiran qomoo isaan qaban warri jedhan jiru. Garuu yeroo baay'ee ani keessaa kanan yeroo baay'ee ofii kootti keessaa yaadu namaafis hiruu yaalu maa inni akka waldaa duwwaatu hin ta'in akka tokkoon keenyaatti waan nutti dubbatu qaba. Nu akeekkachiisa ani si gatuufani arbii diddiirradhu yeroo jedhu tokko anatti asii achi dubbata. Tokkummaa duwwaatti osoo hin ta'in jechuudha. Akka tokkummaatti waldaa torban yoo ilaallee waldaa torbanitti waan adda addaatu dubbatame waldaa Simirnaaf waldaa Filaadelfiyaa kana kan adda godha jedhee ani yaadu yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo qalbii diddiirradhu si gatuuf of eeggadhu waan jedhu miti ni qabu. Waarningii guddaa miti kan ni qabu. Iddoo gaarii iddoo kana jirtaa waan akkanaa gaarii gootetta inni kun immoo sirratti badeera. Isa kanarraa of eeggadhu. Isa jedhu hin qabu. Amma tokko yoo ilaalle waan ittiin jedhu qaba. Waan ittiin jedhu qaba waldootaan. Maaliif obsaan danda'uu kee beekaa garuu immoo isa kana
dhiifteetta. Isa kana akkati gootu nan beeka. Isa kana immoo dhiifteetta. Jaalala kee dhiifteetta. Waldaa Efesooniin fakkeenyaaf jaalala keessa durii sana dhiifte jedhaan. Waldaa isa kaan immoo ati qabbanaa miti ho'aas miti. Odoo lachuu keessa tokko taate gaariidha jedhaan. Waan sirriin taane kana tottoshattu malee jedhaan. Waldaa Pergaamoniis waan akkanaatti dubbata. Na akeekkachiisa jechuudha. Yaada kee geeddaradhoodha. Qalbii kee geeddaradhoodha jechuudha. Garuu waldaa Filaadelfaa keessatti yoo ilaaltan Simirnaaf Filaadelfaan adda isiniin jedhee Filaadelfaa yoo ilaaltan waan babbareedaadha jedha. Waan babbareedaa. Xinnummaa akka xinnummaa keetii mitiidha. Akka humni kee xinnoo ta'e mitiidha. Wanti waldaan kun gootu akka waldaatti ilaalle akka namaatti ilaalle wanti godhamu waan dinqiidha jechuudha. Xinnoo yoo taatu malee balbala banamaa hindi kaan banuu hin dandeenye, hindi kaan cufuu hin dandeenye duraan kaa'ee jedha. Baay'ina dinqa. Isa balbalicha banuuf cufuu danda'utu dura kaa'u fuulduree jechuudha. Ati xinnoodha humna hin qabdu jedheetu jedhaan. Lakkoofsa 8 ilaallee ani hojii kee beekaa ati xinnoo humna xinnoo qabda garuu dubbii koo eegdeetta. Maqaa koos hin ganne kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru. Isa namni tokko cufuu hin dandeenye siif kenneera. Haalleluuyaa. Ameen. Balbala kana siif kenneera jedha sagalee Waaqayyoo. Nama dinqisiisa. Xinnoo dhabboodhaan humni kee xinnoodha. Garuu waan guddaa fuulduree kaa'a. Akka namaatti ilaaltanii namoonni tajaajila warreen jiru. Tajaajila fuulduree kaa'a jedhanii namoonni dubbatan jiru. Ta'uu danda'a. Akka tajaajilaa tokkootti, akka amanaa tokkootti. Ani yeroo ilaalu garuu mana Waaqayyoo isa gallu sana maaliif isa jedhaa yeroo lakkoofsa 2 faageessan gara sanatti akka luucca'u argitu. Isa bara baraa sana manisitti cufu hin jiru waan jedhu tokko of keessaa qaba. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Sirriidha. Garuu inni kun anaaf waan guddaadha. Isatti galmaa sana dubbata jechuudha. Balbala banamaa dura kee kaa'edha. Obsaan danda'uu kee jedha. 10 irratti ilaalle ati dubbii koo isa obsaan danda'uu sirraa barbaadu waan eegdeef jedha. Isa obsaan danda'uu sana hin eegdedha. Dubbii koo eegdettadha. Maqaan isaa ulfaatu. Dubbii koo eegdetta. Humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdetta. Humna xinnoo qabda garuu dubbii koo eegdetta. Ani immoo yeroo qorumsaa dheetu waan gochuu fi fedhammoo dubbata. Humna xinnoo qabaatanii mudhukaa isaanii dubbii Waaqayyoo eeguun hin jira jechuudha. Kiristoos wajjin odeemni akkaatti yaadan. Bakka humna xinnoo humna guddaa miti. Waan ittiin boonnu tokko hin jiru. Garuu qarqaarsa Waaqayyooti immoo eegdeetta jedha. Na dinqa. Tokkoon keenya ofitti fudhachuu dandeenya. Waan na dinqu keessaa gonfoo moo'ichaa kee jedhaa. 11 ilaaltan gonfoo moo'ichaa kee kan biraa akkasii duraan fudhanne eeggaddoodha. Gonfoo moo'ichaa qophaa'eera jechuudha. Gonfoo moo'ichaa namoonni yeroo dubbatan namoota moo'anu akka Phaawulos fa'itu gonfoo sana argataa jedha. Nama hundaaf gonfoon qophaa'e miti wal dura waan badhaasa waan ta'eef namoonni 5,000 yoo fiigan maraatoonitti bara sana 1ffaa 2ffaa 3ffaa jiru isa 1ffaatu gonfoo argata. Moo'icha kee fiiddeettaa jechuudha. Isa booddee gonfoo moo'ichaa kee sana eeggatu. Gonfoo moo'ichaa qabdi jechuudha. Isheen humni ishee xinnoo kun.
maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u kan nama immoo kudha lamarratti waan guddaadha jedha. Utubaa. Waa'ee utubaa dubbata. Isa moo sanaaf qulqullummaa Waaqayyoo koo keessaa utubaa nan godhadha. Na dinqa kun utubaa inni jedhu waa'ee Yerusaalem dubbataa booddee xinnoo ishee ittiin dhufataa. Yerusaalem utubaa 12 isheen qabdu irratti maqaa warra mo'anii ergamootaatu barreeffamee akka jiru. Utubaan godhaadha. Bara durii utubaa akka biyya keenyaa utubaa tokkicha walakkaa isa dhaabbatu kan lama dhaabbatu miti. Utubaa ammayyuu kana fakkaata mana bara durii yoo ilaaltan sammaa roonfaa namoonni dhaqanii ilaalanu utubaa alafaa kan dhaabbatu jira. Namoonni maal jedhu warri gurguddaan horii qabanu bara durii mana ijaaramu mana qulqulluu kan mana wayii tokko ta'e mana namoonni waa itti godhanoo ta'e utubaa tokko horii isaaniitiin baasanii dhaabanii maqaa isaaniitti barreeffamaa fi maqaan isaanii maaliif barreeffamaa fi isaantuyyuu waan kana godhe jechuun maqaa isaa ijaa barbaadanuuf achi namni maqaa isaanii akka laaluuf mana sana ijaaruu keessatti qooda fudhatu warreen jiru. Seenaa mana durii yeroo dubbisu akka jedha mana qulqullummaa mana adda addaa yoo ijaaran mana qulqulluu waaqa biraas yoo ijaaran waan akkanaaf waan godhan akka jiru dubbatu namoonni. Na dinqa. Waaqayyo garuu gatii fudhatee miti. Haalleluuyaa. Gatii kennee gatii fudhatee miti Waaqayyo maqaa isaa achitti godha utubaa godhee isa moof kana godha Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Dubbii eengadda waliin laalle wajjin wal naa qabatu tokkoon yaadaa ture. Yaada koo isaa wajjiniin wal qabatadhee yeroon yaadu ani hojii kee beekaa jedha 8 irratti. Dargichi ani hojii kee beekaa jedha. Hojii isa kam beeka. Ani hojii kee beekaa ati humna xinnoo qabdaa jedhu hojii gaarii sana dubbataa jechuudha. Ani hojii kee beeka. Hojii keenya isa kam beeka Waaqayyo. Gaarii. Haalleluuyaa. Hojii isa gaarii sana beekaa jechuudha. Hojii kee beekadha. Waaqayyo sagalee nama beeka isaa nu godhu jechuudha. Hojii kee beekaa yeroo jedhu yeroo darbe yeroo sagalee waaqayyoo waliin laallu dhumarratti fakkeenya nama tokkoon dubbadhee fixe namicha Maatiyaas maal jedhaman sana jaarsa sana isaan miila namicha mucaa isaanii ajjeese mana hidhaa dhaqanii dhiqan. Obboloota koo abbaan sun maal jedhu yeroo miila isaa gadi jedhee jedhu miila isaa dhiquu fi qabadhuu fi maal jedhee yeroo inni jedhu ati mucaa koo ajjeeftee amma immoo ati mucaa kooti hawnaantee lijeena jedhee jedhu. Hawnaantee lijeena. Walitti koo akka inni gaddaa kaleessa viidiyoo kutiyani citaan argee kaa'ee namni argee sanarratti yaada kenne isa dubartittiin mucaa ishee ajjeese ilma godhatte. Haalleluuyaa dhuguma Waaqayyoo nama dandeesse malee akka obboleessi koo jedhe akka malee na ilaale jenneetu mufanna. Akka malee natti dubbatte akka malee natti dubbatte jenna. Waaqayyo nu agartaasu. Maayinni viidiyoo sana irratti daqiiqaa 4 waan duwwaa deema.
baay'ee waan na dinqeetu jira. Fiilmii fakkaata. Waan isin dinqu garuu dubartiin suni akkaataan itti dhiyaate fiilmiin suni dubartiin suni amma mucaan sun konviiktii ta'u mucaan sun ajjeeseera jedhamee itti murtaa'utti caljettee teessiyedha. Isa booddee lafaa kaatee ija keessa laalteetu waan tokko dubbatti. Yeroo inni itti murtaa'ee harki isaa hidhamee fuudhamee deemu mana hidhaa deema kaa jechuudha. Inni fuudhamee ala ba'u lafaa kaatee ija keessa laaltee waa jettiin sin ajjeesa jettiin. Sin ajjeesaa dubartiin jettu kuni akka Maatiyoos 5:38 keessatti yeroo darbe dubbifannetti sirriidha. Gatii ijaa gatii harkaa ba'a. Gatii ajjechaa moduu qaba jechuudha. Isaan Kiristoos itti dubbate dura akka jedhamee katabameera. Akka kakuu moofaatti sirriidha dubartiin sun. Aarii isheetiif jettee garuu sin ajjeesaa jette. Ajjeeseera mucaa ishee sababa malee mucaa ishee dhabdeetti. Sin ajjeesaa jette. Mucaan sun mana hidhaa gala akkuma seenaa sana irraa arginu. Waggaa 14 mana hidhaa gala. Mana hidhaa galee achi yeroo dheeraa booddee ta'uu danda'a itti gaafatte jechuudha. Obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Garaa haadha taatee baay'ee na tuqena. Obboleessi koo Waaqennee isa koo na tuqamee waan barreessetu fakkaata. Baay'ee na tuqe. Isin garaa haadhaatti mucaa ishee ajjeese itti faradamee mana hidhaa bu'eera. Warra biyya lafaa justice ta'e jedhu. Justice. Yoo justice jedhamee gadi baame justice jechuun inni nama ajjeese nama waa godhe sana firdii argatu yookaan immoo seerra qoratudha. Isa booda justice argate jechuudha. Yoo namaan ta'e gibaan jedhama malee yoo ta'eera ta'e fudhatanii deemamaa jechuudha. Seeraa jechuudha. Nama ajjeese manni seeraatti faradeemeera. Manni seeneera. That's all. Garuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kiristoos qabu iddoo sana keessan yoo ilaaltanii justice keenya arganneeranti. Hojii keenyaaf iddoo dhangala'anneera. Kiristoos garuu garaa biraa ijaa qabuuf anaaf isiniin barbaade. Halleluuyaa. Inni nama dinqaa obboloota koo warra badduu warra mardararii fakkeenya kakooti. Warra yoo ajjeesu jechuun qawwee fudhatanii dhukaasanii eeboo fudhatanii darbachuu miti. Jecha keenyaan yaada keenyaan nama ajjeesaa oolla. Haywaan akiiluu jechuun ajjeesuudha. Ajjeeftee itti haati sun yaadaan ajjeefteetti jechuudha. Akkaataatti seeratti hin ajjeefne malee iddoo sanatti. Kanuma kan ta'uufis jechuudha. Garuu Kiristoos garaa biraa qaba. Anaaf isiniin fayyisuu dhufe. Baay'ee na dinqata. Baay'ee sagalee sanarraa waan baay'een biratti. Innoodha. Garuu yeroo baay'ee lallabamaa oolamee miti. Sagalee Waaqayyoo. Namni tokkotu yeroo baay'ee jedhama sagalee Waaqayyoo lallabuun waamamee dhufee sagalee Waaqayyoo dubbisee bu'ee jedhu. Maal jennaanii sagalee Waaqayyoo yoo lallabaa maaliin lallabaa jedhan dubbiseera. Itti dubbateera namatti sagaleen sun jechuudha. Baay'ee sinni ba'a. Daqiiqaa xinnoodhaa garuu waan namatti dubbatu baay'ee qaba. Nama harkisaa hidhamee
itti faradamee deemu tokkoon sin ajjeesa jechuun nu barbaachisaa miti. Inni du'a keessa jira jechuudha qabamee hidhamee jira. Inni itti faradameera jechuudha. Firdii jala inni jiru tokko waan nama gaafachiisu miti. Akka kana turre aniif isin Waaqayyo nu haa gargaaru. Ija Kiristoos ittiin waa laaluun ilaaluu Waaqayyo nu haa gargaaru. Obboloota koo yeroo baay'ee teessanii sagalee Waaqayyoo keessa yeroo teessan amma sagalee iddoo nama sanii dubbise kana yeroo baay'ee dubbifadheera. Yeroo waan maaraa bara. Ani hojii kee beeka isa jedhu kana naatti ilaalee hin beeku. Hojii kee beekaa maa inni isaa sin ajjeesuun barbaade jedhus hin beeka Waaqayyo jechuudha. Isa xinnoo humna tun qabaatiin namaa ta'us hin beekaa jechuudha. Amala namaa muraasa taanee jirraas. Isa kanan beeka Waaqayyo. Hojiin hojjechaa jiru jechuudha. Haalleluuyaa. Uleetti koo walqeen fiigichoo guddaadhaan dhufeenii balbala banee jedhee jettee akkaataatti ganama turte nutti himaa turte. Isa kanan beeka Kiristoos. Fiigichoodhaan dhuftee eenyuuf anaaf jettee mana Waaqayyoo banuu jettee Waaqayyoon tajaajiluu jettee. Namni akka fedhe haa ta'u obboloota koo ani yeroo baay'ee waan itti amantu waan yeroo baay'ee kophaa koos yeroo balbala dhaqee banu waan yaadu tokko. Paartii koon godhan. Paartii koon kan jabaadha jechuudha. Isatti halkanii guyyaa amma Waaqayyo na gargaaree amma Waaqayyo iyyaana sanaa baay'isatti kan koo isa jechuudha. Isa kaanii waan anaaf isiniin rakkisu miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kiristoosis akkuma kanaa jechuudha. Maaliif yoo nu jabaanna ta'e humna xinnoo qabnuun yeroo xinnoo qabnu waan qabnuun yoo nu jabaanna ta'e akkuma kana nuun jedhadhee yaada. Ani hojii kee beeka. Maatu jettu beeka. Haalleluuyaa. Kiristoos isa guddaa biyya lafaa uume waaqaaf lafa uume kanatu hojii keenya beeka. Kun dinqiidha anaaf dhugaa. Waanuma dinqii waanuma ani namni xuraan dadhabaan namni waa ittiin galle tokko kana diservii godhu miti. Garuu Waaqayyo barbaadee akka kanatti nu ilaale maqaan isaa baraamaa baraatti kan ulfaate haa ta'u. Obboloota koo dubartiin kun inni dinqaadha. Mucaan kun erga mana hidhaatti darbatamee namni isa gaafatan jiru. Firoonni isaa warri isaa wajjiniin yeroo sana turan garagalanii sallaalle. Mana hidhaan gaafan. Akkuma waan dubbisaa irraa viidiyoo isaa irraa arginu. Namni isa ilaale hin jiru garagalee. Silumayyuu immoo hojiin hojjete soo ilaaltan hojiin isaa maali hojjettanii isaan gammachiisuudhaaf isaan biratti fudhatama argachuuf yeroo baay'ee namoonni kana godhu. Namoonni mana Waaqayyoo illee dhufuu yeroo tokko namoota keenya yeroo ilaalu mana Waaqayyoo dhufuu wal ilaalaniitu hiriyaan dhaba. Namni akkas naan jedhaadhaan jireenya bara baraatti illee tun dhufin hafana. Hiriyoota isaa biratti, baandii isaa biratti, gaangii isaa biratti fudhatama argachuufi nama jeessa. Mucaan kun kana godhe akka wiiduu isaa arginu irratti. Nama gammachiisuuf waan tokko inoosentii fuudhee ajjeessa. Waaqayyo nu haa eegu obboloota koo. Eeggasii garuu garagalanii ilaalla. Akkuma kana yoo nu kuufne kan nu barbaadu Kiristoos. Akkuma kan nu kaasu Kiristoos yeroo baay'ee wanti nama abdannee goonu hin jiru. Namoonni yeroo baay'ee lafa kuftanitti nama Waaqayyoo qarqaare akka dubartii kanaa qarqaaretu nama Waaqayyoo keessaas
Isin wajjin dhaabbata. Nama tokkotti yeroo tokko dhiyoodhuma dhugaa waan natti himaa. Tajaajila waldaa keessaatti dubbii sobaan waan tokko irratti taanaan hundumtuu nama qabanidha. Waldaan hin xireeffatti. Dubbii isaa garuu dhugaan turre. Boloota koo. Nama tokko duwwaatu duukaa bahe wajjiniin rakkachaa ture. Amma dubbiin isaa soba ta'uun bira ga'amee waldaanis deebitee waan isaa argitutti jechuudha. Akka kan hin gatamtu jechuudha. Hin gatamtu jechuudha. Boloota koo Waaqayyoo waa gargaaru. Dhaphee dubartii kanaa qabaachuu akka dandeenyu yoo namni hunduu namatti jige yoo wanti hunduu ta'e immoo nutis maal yaadna? Ani yeroo baay'ee dhugaa qabna taanaan okay. Namarraa waan eegduu qabu. Obboloota koo Waaqayyo anaaf isin gargaaru. Kiristoos isoo ta'e yeroo namni itti kufu, yeroo namni isa ganu, yeroo namni isa gatu, yeroo Phexros faanillee isa biraa deebi'anu maaliif kun ta'e hin jennu? Garaa Kiristoos qabaannu Waaqayyo anaaf isin gargaaru. Egaa mucaan kuni dubartiin kun isa gaafachuu jalqabde natti. Gaafa waan yaadaa ture tokko gaafa dubartiin kun dhattu yookaan immoo warri mana hidhaa geggeessan yookaan immoo poolisoonni yookaan warri itti gaafatama kanaa qabanu mucaa kana vizitiin mana hidhaa irra deemtanu vizitiin godhatanii hintanii keessattuu biyya kanatti dura himamaa yookaan godhatanii balbala irratti dubbattu. Isa booddee mucaa kanatti yeroo himanu eenyutu na gaafachuu dhufee yeroo inni jedhu warra yoota keessa namitti lakkii dubartii ati mucaa ishee ajjeefte si gaafachuu dhufee leeyanuun maaltu dhagaamila. Ol jedhee ishee ilaaluu hin danda'a ture laata. Isa duwwaatu hin ta'in sin ajjeesa jetteetti hin ta'ee fi dubartiin kun maal gochii dhufte yaada laata. Baay'ee yaadan iddoo isaatii san yoo ilaaltanii mucaan kun isaan immoo mucaa sana ajjeesee akka kana ta'ee sammuun koo tuqamee manni seeraan natti murteesse caalaa immoo dubartittiin sun dhuftee seensin ajjeesa jette suni maal jedheen fuulduree ishee taa'aa gadiitti ba'amoo hin ba'u jedhee waan yaadu tokko hin jiraata laata dhee yaada. Calluma deemuma kooti yoo tokko tokko suuraa lafa keettanii yaaddu oo tokkas ta'ettanii baay'ee nama sodaachisa. Dhuguma iddoo mucaa sanaa ol teessanii maal akka wajjin haasa'u illee beekanatti fakkaata. Hinnatti. Gaafa durattu sodaasaa argitee maal jettee asii haasofsiisuu duwwaan barbaadettee. Waliin haasaanii isa booddee dhumarratti kennaa keetii fi ola keetiif deemu. Haalleelluuyaa laphee akkanaa. Baay'ee Waaqayyoon waa gargaaru. Baay'ee fagoo jirra beektuu obboloota koo sagalee Waaqayyoo yeroo ilaaluun sagalee Waaqayyoo wajjin of madaalte yoo ilaalte hin jirtan oola. Dhuguma Kiristoos akkuma jedhu saree humni kee xinnoodha jedhu kun baay'ee nama gargaara. Humni kee xinnoodha nama humna xinnoo fi Kiristoos fudhataa jechuudha. Inni baay'ee na jajjabeessanaan. Humni kee xinnoodha garuu isa guddaadhaaf qophoofteerta isa jedhu. Humna hin qabdu isa jedhu. Akkaataa itti dhaabbattu illee hin qabdu isa jedhu. Haa mucaa sana itti haasofsiiftee deddeebitee haasofsiifte. Deddeebitee haasofsiiftee yeroo inni ba'u akka viidiyoo sana argitanitti yeroo inni ba'utu ga'a. Yeroo inni ba'u yeroo ga'u dhiyaatu dubartiin kuni gaaffii gaafatti waa ulfaataa obboloota koo mucaan bahee lafa dhaquu hin qabu waa hojjetu hin qabu duris kaarra ture kaarra jiraata deebii deebisuuf hin danda'u. Jireenya keenya keessatti wanta akkanaa jira. Yaaduma ulfaataa
Waan the next time ta'u hin beekamu. Yeroo tokko utoo maneedhaa sana keessa yoo bule jedhuu danda'a ta'a. At least mana hin dhimmisne keessa jira. At least nyaata hin dhugaa. Dhaloota koo ulfaataadha. Maal goota yeroo baatu? Ilaala maalii qabda? Miidhaa kana keessa yeroo baatu maal hojjechuu feeta? Mucaan kanaaf gaaffii kanaaf deebii qabu. Hinnuutuu gaafate maaliif deebii barbaada waan ta'eef. Dubartii kana baay'ee na dhiba. Akka yeroo dura sin ajjeesa jettee akka isheen hin taane qalbiin ishees hiikamee gadditee fi yeroodhaan yeroo mucaa kana haasofsiiftu waan galeef tokko argitu. Waan galeef tokko mucaanis callumadee mucaa sana ajjeesuuf diinummaadhaaf akka hin goone argite dubartiin. Deddeebii keessa ofii isheetis waan hojjetamte qabde ilaala. Mucaanis immoo waan hojjetame qaba. Nama ilma si ajjeese kottu na bira jiraatu ifatte gasti jechuudha. Yeroo biraa ishee bira dhaa jechuudha. Hojiinis immoo kunoo kan si hojjechiisu si arge jedhamaa jechuudha. Jireenyi isaa hin geeddarame mucaa kana. Iskiliitii irraa ka'ee jechuudha. Inni kun waan guddaadha. Firaan qabu, nama isaa dirmatu hin qabu, odoo hin beekin nama isaa dirmatu argame jechuudha. Waaqayyo yeroo tokko qopheessa ga'a. Biraa ziiroo ta'u, ziiroo waa tokko hin jiru. Tokko takka yeroo tokko poolisii tokkotti yeroo baay'ee dhugaa ba'eera. Buleessa kana warra beekan jiru waan deebiitti natti fakkaatu irreeffaan beekanudha. Waldaa Beeteleem waldaa Amaaraa kana afaan Amaaraa kana ijaarsa ture. Haakimiidha. Poolisiitu maal jedhaanii waa'ee biyya kana jiraachuu isis nuul jedhan. Carraati qabduu duwwaadhaadhaan. Naanii mucaan namni kun dhufeetu dhugaanuu ba'a waldaa irratti. Poolisiin nuul naan jedhee waaqayyo immoo 100% dha. Yeroo dhumu waaqayyo hojjechuu akka jalqabu mana argaa. Dhuguma yoo tokko maal keessatti immoo dubbii isaa geeddarama. Poolisiin nuul jedhe sun immoo dubbii geeddareessa eege. Maaliif waaqayyo hojjechuu jalqabe? Harka isaa gashee waaqayyo amma yeroo darbe haadha manaa isaan argee yeroonni polisii sun dadhabnaan deeme. Waaqayyo waaqa akkanaati. Hamma mutuun jedhee dhumutti yeroo eegu jiru. Isa booddee waaqayyoo keenya waaqa guutessa 100% godhachuu. Mucaan kun istiraayikii irraa bahee lafa buluu argatee hojii argate. Kan nama dinqu garuu isa booddee immoo dinqitu ta'a. Dubartiin kun yaadattaa isa yeroo sanaa isa mana seeraatti ani jedhe sanafaa haala ture sanafaa jettiin waamtee kophaatti teessistee living roomii ta'a jechuudha. Ija keessa akkuma isaatti ilaaltee dubbattee jedha viidiyoon sun itti dubbatte. Yaa maamma yaadadhaa. Buna qaanii guddaadhaan jedha ta'a. Cabeeraan leensaa ta'a. Yeroo isheen yaada biraa qabdi. Yeroo qalbiin keenya cabee ol jennee nama laaluu gooftaa keenya duras ol jechuu dadhabnu gooftaan waan jedhuuf qaba. Bakki kun maalittiin dhimma koo ta'uu barbaaddaa jetti.
Dabtii si qo'achuu hin danda'a jetti. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Eeyyee duwwaatu irraa eegamaa jechuudha. Yes. Waaqayyo keenya kana. Isa balleessite balleessiteettaa deebitee anaaf mucaa koo taataa. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Atammaa jalqabee mucaa kootiin jedhanii obbo Maatiyaas. Yoo Waaqayyo nama gargaara kan jedhama jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Egaa iddoo iddoo harka iddoo ajjeesuu du'a miti. Waaqayyo akkuma gooftaan Maatiyos keessatti jedhe sana ija dhiifamaati jechuudha. Waaqayyo kan nurraa eegu. Kanaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Hojii kee ani hojii kee beeka jedha. Ani hojii kee beeka jedha lakkoofsa 8. Raajii mul'anni Yohaannis kun boqonnaa 3. Ani hojii kee beeka. Baay'ee dinqa. Yeroo ati isa ija kaffaltu suman beeka. Kunoo yeroo hunda xinnoonis dubbii koo eegdus nan beeka. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Waaqayyo inni akkas nuun jechuu danda'u. Balbala si dura kaa'eeraa jedha sagalee Waaqayyo. Lakkoofsa 8 irratti balbala banaa si dura kaa'eeraa jedha. Balbala banaa Waaqayyo si dura kaa'eera. Xinnoodha, humni keenya xinnoodha. Akkaatti yaada waan sagalee Waaqayyoo kun baay'ee nama jajjabeessa. Xinneenya keenya miti Waaqayyo kan laalu jechuudha. Humna keenya xinnoo miti jechuudha. Warri humna qabanus warri waan guddaa hojjetanus Waaqayyo waan namatti kenneedha. Sinas Waaqayyo namaa kenna. Guddaa gochuu hin danda'a Waaqayyo. Garuu amanamaa iddoo jirtu sanatti ta'uu waan nurraa eeguu qaba Waaqayyo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Buloota koo waan jennu hin jiru. Waan dubbannu hin jiru. Dubbii Waaqayyoo na dhibana. Namoota dadhaboo keessaan hojjeta Waaqayyo. Maal jedheen Phaawulosiin akkas jedhe gooftaan. Dadhabina kee keessa humni koo mul'ata. Dadhabina keenya keessa humni Kiristoos mul'ata. Kiristoos maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Kiristoos maqaan isaa ol haa ta'u. Waaqayyo isa nutti kenne nurraa barbaada. Yeroo baay'ee namoonni nama obboleettiin koo sila yeroo kaasu fiigdee uffite isa balbala bantee sagantaa geggeessitu isa kana miti namoonni isa dhugutti fiisanii dubbisu kana yookaan immoo inni kaan raajii maal jedhu sana ta'uu danda'a ta'a. Namoota biratti isa fudhatama. Namoonni barcuma tottoshan isaanitti hin kenname nama biraatti kennamne ta'a. Garuu isa sana amanamanii yeroodhaan inni godhatu waan Kiristoos namatti kenneen socho'an suni isaadha Waaqayyo kan nurraa eegu. Maqaan isaa bara baraa kan ulfaate haa ta'u. Yeroo tokko tokko waldaa muraasa taanee waggaa dheeraa yeroo turru yeroo namnis muraasa ta'ee jedhu yeroo hafuuraan guddachuu akka nu yaadne ta'uu didu yeroo baay'ee dubbadheera waan baay'ee yaadna ta'a. Waan tokko garuu beekna. Waaqayyo waan nutti kenne sana hojjechuudha. Amman gooftaan ayyaana isaa nuu baay'isetti adeemuudha. Amma gooftaan nu qarqaaretti adeemuudha.
amma darbutti adeemuun isa guddaas immoo yoo gooftaan nutti kenne qophee ta'uudha yeroo hundi. Yeroo tokko tokko giidoon wanti nama buusu jira ta'a. Wanti nama dadhabsiisu jira ta'a. Haa ta'u iyyuu malee inni guddaan Kiristoositti nu waame aniif isin dhaabbannee yeroo baay'ee akkuma jedhu darbuudha. Inni kaan yoo ta'e gaariidha. Guyyaa guyyaatti sagalee Waaqayyoo dubbifannee ittiin isan jiraachuu yaaluudha. Tajaajilli yoo ta'e nammoo baay'ate nu barbaachisa. Guddinni kun hin barbaachisa. Akkuma xinnoo taanetti hafuun nurra hin jiru. Wangeela dubbachuu nurra jira. Kan yeroo baay'ee namoonni jedhan wangeela dubbachuu jedhee kiristaana kan godhu Kiristoosidha. Wangeela dubbachuu amma Waaqayyo nu gargaaretti wanni lafa Waaqayyo nu kaa'etti carraa jirutti maa'ii ba'uudha. Isa kaan hojii isaa Waaqayyotu hojjeta. Bar tokko immoo warri teenyee boqonnee haalleluuyaa jennu immoo dhufa ta'a. Amma humna qabnutti deemuudha. Waan nutti kenname hojjechuudha. Yeroo baay'ee nan yaadan iddoo biraa hodhanne tarii waldaa guddaa keessa akkaataa biraas ta'uu dandeenya ta'a. Asitti garuu kana nutti kenne Waaqayyo. Kanaaf kanatti wal jajjabeessinu ani hojii kee beekaa ati humna xinnoo qabda. Garuu dubbii koo eegdetta. Garuu dubbii koo eegdetta. Maqaa koo sin ganne. Maqaa koo sin ganne dubbii koo eegdetta. Kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru. Isa sii kennira. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Isa kana sitti kenneera ani. Baay'ee namatti tola. Waaqayyoo anaaf isheen gargaaru isa gooftaan kenne immoo kan cufu isa kan banu isa furtuu qaba. Gooftaan furtuu inni kaan itti bu'uu hin dandeenye. Furtuu daawwitidha. Furtuu daawwiti kana yeroon ilaalu gadiidha. Baay'ee gadi fagoodha. Furtuu daawwitidha. Ilma daawwitidha. Kiristoos. Dhoksaadha kun. Dubbii Waaqayyoo keessa waan dhoksaan baay'eetu jira. Furtuu kana harkaa qabu. Isa diinnitti siquu hin dandeenye. Isaan nuu banaa nu gashaa jechuudha. Nu yaasaa. Nu tiksaa. Haalleluuyaa. Maqaan isaa kan ulfaate ta'u. Balbala sanaan nu gashaa. Kan balbalaan nu gashee nu baasu isa amanamaa sana. Ni kana jechuudha. Maqaan gooftaa baraa baraatti kan ulfaate ta'u. Sagalee kana yoo itti fufnee ilaalle erga jajjabeessee kunoo an balbala si dura taa'eera jedhee booddee waan tokko jedha. Kunoo jedhee dubbateetu ammas kunoo walgahii seexanaa keessa Yihuudoota utuu hin ta'in sobanii Yihuudoota ofiin jedhanii sitti nan kenna jedha. Amma maa inni balballi banameera. Kan eenyuyyuu itti bu'uu hin dandeenye. Warra immoo amanaa fakkaatanii Yihuudoota ofiin jedhu. Waaqayyoon duukaa warra deeman ofiin jedhu. Walgahii seexanaa har'aa yeroo baay'ee obboleettii koo beetiin hin jetti. Baay'een isaanii dhufanii Waaqayyo duraa deebisaa itti. Walgahii seexanaa keessaa dhufu jechuudha. Waaqayyo isaanitti dabarsee nu kenna. Isa sobduu isaanitti dabarsee hin kennu jechuudha.
Waaqayyo eegna taanee Waaqayyo wajjin deemna taana. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Kunoo warra walgahii seexanaa keessaa Yihuudoota utuu hin ta'in sobanii Yihuudoota ofiin jedhan sitti nan kennaa kunoo isaan kunoo dhufanii miila kee duratti. Maal jedhaa? Isaan miila kee duratti kufuudha. Warruma walgahii seexanaa keessa jiran illee booji'uuf isaan nu tuffatan yeroo baay'ee waldaa keenya keessatti anis numanni argaa hundi keenya hin arginaa. Innummaan keenya warra kaaniin waldaa miti nuti. Warra kaaniin mana Waaqayyoo miti. Namoonni baay'ee waan baay'ee jedhu yeroo baay'ee yeroo wajjin haasofnu maalii waldaa itti warra jiru. Kuni warra amanaa warra kaan miti. Warra amanan walgahii seexanaa Yihuudoota ana kaatti yaada yoo ta'u. Maaliif akkan jedhu gaarreenyi godhanii dhufeen kana si wajjiniin godhaa sana goonaa jedhamee wal jajjabeessamee iddoo koo gaama mitiirra. Waaqayyoon waa qarqaaru obboloota koo waan baay'ee jechuun barbaadu garuu waan tokko jechuun barbaadu humna xinnoo qabnaa humna xinnoo sanaan Waaqayyoof ulfinaa kenninu. Iddoo kana yeroo kana taa'uun nu ta'eera. Fedha Waaqayyoo ta'eera kun. Obboloota koo Waaqayyo sitti walitti nu qabeera. Nama muraasa taane kan biraa ta'uu danda'a. Har'aaf garuu amanamoo haa taanu. Iddoo jirutti wal jajjabeessine mana Waaqayyoo hojjechuuf, wangeela dabarsuuf, dhaabbachuuf, walumaa arrabsamnu deemuuf, tuma tuffatamnu deemuuf. Isin immoo ammam geessu meeqa isin tuma jedhamu jechuudha. Itasmuuf Waaqayyoon waa qarqaaru. Isa kaan isin maawwina. Ati bara koo guutuu hin manawwa. Tajaajilaan tokko dhufee namni mana Waaqayyootti nam'ee lafa probleemii isaa jiru hin beeku. Garuu sagaleen kun baay'ee jajjabeessa. Ati humna xinnoo qabdaa. Isaan garuu isa gooftichaa si dura kaa'e eegi isa jedhu tokko waan akkanaa na barsiisa sagaleen kun. Waaqayyo nu haa gargaaru. Adeemsa jireenya keenya biyya lafaa keessatti tajaajilas miti, baay'inas miti. Kiristoos isa nu gaafata dheeyyaadha. Garuu waan asitti kenne sana intala koo, ilma koo, garbittii koo, garbicha koo ala biyya lafaa turte kan turte waldaa isa kam keessa waaqeffattees miti. Maqaa isa kamiin waamamtuus miti. Isa Kiristoos du'ee sana qabatteetta. Namoonni gurguddoon Waaqayyoo har'a maqaa isaanii kaafne waldaa qabu. Waldaa nutti nutti lakkaa'amu Abrahaam faan, Daawit faan garuu jireenya isaanii yoo ilaaltanii lafa jiranitti kophaa isaanii warra Kiristoos wajjin dhaabbate. Yeroo irratti ka'ame yeroo dhaabbatanidha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhaabbachuu ijoodhaan nu hundatti. Naannoo diinni jirtu hojjettus yoo ta'e, eessa yoo ta'e akka Phaawulos Ateenaa dhaqe sana namoota gooftaan beekne keessa yeroo deemtan lafa waaqeffannaa isaa fakkaatu deemtan Kiristoos akka nu wajjin jiru warree adeemudha. Kana Kiristoos kan nurraa eegu. Waldaan Filaadelfaa kun na dinqaqa. Waldaan xinnoo humna xinnoo qabdu jedhamte Filaadelfaadha. Yoo ta'u tokko dhuguma na yaadaanis namoota wajjin yeroo haasofnu manatti waaqeffattan illee qabdan mitii jedhu. Dhugaadha. Ammam gaa kutaan itti waaqeffattanuu jedhu. Warra kaan mana bitu dhugaadha.
barbaachisan kunis gaaffii sirrii miti jechuu koo miti. Gaaffii sirriidha. Anaafis gaaffiidha. Waaqayyo gargaaru Waaqayyo garuu waan tokko waan amanu balbala banamaa guyyoota keenya kanatti. Kan amannee fudhannee tarii waan baay'ee arguu dhiisuun mala garuu boriin ta'a. Waaqayyo waan nuun jalqabe keessumattuu inni kadhannu inni maal jennu kun bara fudhata malee ija godhata. Balballi isa nu yaadnu ta'uu dhiisuu mala. Waaqayyo garuu nuun hundumaa dabarsee yoo amanamnee jiraanne utubaa nu gochuuf isa Waaqayyotti qabamee jiraate sagaleen isaa ijaaggas jedhuuf. Gooftaan maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u obboloota koo gara xumuraatti adeema makanaan dubbadha yoo seene boqonnaa 10 irratti yaada isaallee dubbadheera. Boqonnaa 10 irratti boqonnaa 10 dura boqonnaa 9 irratti si jaallachuu koo akka beekan jedha. Isa kana bukkee darbuu kan ture. Baay'ee waan nama dinqu waan namatti tolu tokko si jaallachuu kee dabalatti akka beekan miila kiyya kufuu si jaallachuu koo akka beekan jedha. Si jaallachuu koo Waaqayyo nu jaallate. Jireenya bara baraatiin nu jaallate adda nuti. Diinni isa beeku kana. Waaqayyo akkamitti akka nu jaallate dubbachuun nama rakkisa. Ibsuun nama rakkisa. Si jaallachuu koo akka beekan kan godhan. Gaaf tokko warri nutti geessanu Waaqayyo waaqa keenya akka ta'e nu jaallate beeku jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo nu wajjin akka jiru jechuudha. Si jaallachuu koo akka beekan ati humna xinnoo qabdaa. Ani si jaalladhe. Of keessa qaba. Halleluuyaa. Ameen. Keessumattuu boqonnaan 10 yeroo ilaallu waan arginu tokkotu jira. Waaqayyo waan irraa nu eegu. Waaqayyo waan irraa nu eegu. Ijaa dubbii Waaqayyoo obsaan danda'uu koosa jedhu. Ijaa obsaan dubbii Waaqayyoon dhaabbannee eegneef jedhee yaada. Yoo eegna ta'e Waaqayyoo waan dhufuuf jiru biyya lafaatti dhufuuf jiru irraa nu eega. Inni tokko bara Kiristoos dura deemnu rakkina jiru hundumaa keessa gara qannootti faceenyu hin beeknu. Garuu isa miti yoo kanatti namni sagalee Waaqayyoo hin jedha jedhee ani yaadu. Maaliifi qorumsa guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruuf dhufu jedha. Waan ilma namaa biyya lafaa irra qoruuf dhufuuf jira jechuudha. Inni kun isa ala Kiristoos dhufuuf ta'uu mala garuu isa jalaa akka baanuuf duwwaa nu eegame. Isa keessa qoramanii warra cuunfamanii akka darban warra biyya lafaa irratti hafan warri kan butamanii warra hafanu kan biraa akka ta'an sagalee Waaqayyoo kan dubbatu. Garuu qorumsa dhufa. Biyya lafaa irraa jedhee yaada. Lola dhufa. Dhukkuba akka koronaa kana dhufa. Waaqayyo qorumsa keessa nu jigsa. Biyya lafaa hin qorama yeroo garuu keessi keenya Waaqayyoon abdata. Nama tokkotu sodaa, nama biyya kanaatu sodaa
amma lola ta'u kana dubbata biyya kana magaalaa kana faa rukutama nama yaadudha. Sagalee kana walii wajjiniin dubbanne waan nama dinquudha. Isa dhufuuf jiru keessatti nu eega Waaqayyo. Kana yaada. Gaafa waan tokko lafti socho'e maal waa fedhe ta'e fedha isaa yoo ta'e kan na eega lubbuun jiraachuu lafarra qabda bubbulta yoo jedhee yaade jechuudha. Jechuudha baates immoo maqaan isaa kan baate. Lafa dhabnu beekna waan ta'eef. Garuu in eega Waaqayyo. In eega. Yohaannis 17 15 keessatti Kiristoos akkan jedhe. Gaafa Yohaannis, Wangeelii Yohaannis 17 15 keessatti akka jedhu. 17 15 keessatti isa hamaatti akka isaanii isa hamaatti akka isaan eeguuf malee biyyee lafaa keessaa akka isaan baaftu siin kadhadhu. Isa hamaatti akka isaan eegduuf malee biyya lafaa keessaa akka isaan baaftu siin kadhadhu. Biyya lafaa keessaa yoo baane gooftaa keenya biraa dhagaa kan naqamu kan biraa biyya lafaa keessaa baafamee lafti ta'u jiru. Garuu achuma keessatti eegi anti kadhadhuuf kanaafi jedha Kiristoos. Achi keessatti isa hamaa sanarraa isaan eegi. Namaan isa lubbuu mancaasu ta'uu danda'a, isa qaama mancaasu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee namoonni isa qaama mancaasutti, isa lubbuu mancaasutti jedhu garuu isa isaan keessatti Kiristoos akka nu eegu fedha isaati. Isatu uume waan ta'eef lafarrattis akka jiraannu fedha isaa waan ta'eef kan nu gargaaru isa. Mucaan sun nama na gargaaru hin qabu, maatii hin qabu jedhe. Bahee lafa lixu hin qabu jedhe. Laftitti baqaa garuu Waaqayyoon qopheessa. Dubartii sanatu isa simate jechuudha. Waaqayyos akkuma kana nu simata jedheen yaada. Gargaarsi koo eessaa naa dhufa? Isa biraa naa dhufa. Halleluuyaa. Maal yoo ta'e Waaqayyoo nu wajjin jira. Waloota koo gara dhumaatti deema. Yoonas utaalee achi utaalee dhiifama. Egaa koordineetii of hin godhanne garuu sagalee Waaqayyoo hundumaa keessatti hin dubbata. Ani dafee nan dhufaa jedha. Isa qabatte eeggadhuudha. Waaqayyo nu eega. Nunis immoo isa qabnu akka eeggannu waan nurraa eeguun paartii keenya jira. Macaafaa Isaayyaas 43 keessaa akkan jedha sagalee Waaqayyoo waa'ee eegumsa Waaqayyoo dinqiitti waan hundumaa keessatti akka Waaqayyoo gooftaan nu eegu waan dubbatu qaba 43 irratti. Isaayyaas 43 akka jedha 2-3 yemmuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan jira. Yemmuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yemmuu darbitu hubattu. Arrabni ibiddaas si hin qabatu. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa qulqulluu kan Israa'el ani fayyisaa keeti. Ani Gibxii furee keetiif Kushiif Saabaas qooda kee nan kenna. Ani sin eegadha. Maal keessa yoo darbitu waan keetiif hundumaa nan godhadha. Waa'ee keetiif Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Inni nu eega.
warra abidda lixan abidda keessatti hin gubanne inni ijaa wajjin jiruuf. Bollee ijaatti namni darbatamne homaan taane ani si wajjin jira. Garbichi Waaqayyoo yoo ati nu wajjin baate malee baanudha. Haalleluuyaa. Egaa ani xinnoodha. Ani lafan dhaqu hin qabu, ani iddoo hin qabu. Namni na fudhatu hin jiru. Waan baay'ee yaaduu dandeenya jireenya keenya keessatti. Waaqayyo garuu amanamaadha. Inni nu simatu, inni nu fudhatu. Ani eenyu, sabni koos eenyudha. Inni Waaqayyo iddoo dadhabaadhaa kaase. Har'a garuu akka jedha sagalee Waaqayyoo maqaa isaatiin bantuu Daawit mirga qabudha. Banaa Daawitidha. Isa ani eenyu jedhe sanaan maqaan isaa waamame. Dinqa. Nama dinqa obboloota koo. Isa banaa Daawit of harkaa qabudha. Maqaa namicha ani eenyu jedhe sanaan jechuudha. Waaqayyo karaa Kiristoos sassaanu godhatee ufuma isaatiin nama dadhabaa kaasee dinqa hojjetaa mana isaa godha. Nama dadhabaa kaasee ittiin hojjeta. Haalleluuyaa. Ameen. Waan baay'ee yaaduu dandeenya ta'a. Waan baay'ee jechuu dandeenya ta'a. Garuu dhoksaa Waaqayyoo na dinqata. Nama dadhabaa fuudhee nama humna hin qabne fuudhee humni isaa xinnaa fuudhee utubaa jedhaan. Ijaa amanamteef utubaa jedha. Dinqu garuu miraakilesi. Utubaa mana qulqullummaa, utubaa Yerusaalem ishee buutu sana. Haalleluuyaa. Nama cubbamaa, nama qaraxaa ture akka Maatiyoosiin iyyuu maqaan isaa itti katabamee gadi buute Yerusaalem. Ayya Waaqayyoo akka jedha mul'ata kana hoo dubbiftan warra lamman sana isaan keessaa qalaxxuu nama turetu ture. Namni wangeela Maatiyoos katabe suni qaraxxuu ture jechuun cubbamtu. Akka seeraa waliin hojjetan. Haalleluuyaa. Waaqayyo fuudhee garuu qulqulluu keessa kaa'e. Maqaan isaa biraan biraatti kan ulfaate haa ta'u obboloota koo. Yoo waa'ee dinqii Waaqayyoo dubbanne dubbatameen dhumu. Jaalala Waaqayyoo yoo dubbanne dubbatameen Waaqayyo garuu laphee dubartii sana keessa kaa'e. Laphee namicha isaanii dubartii sanaallee tarii raaliitirraa ta'ee hin beeku. Maatiyoos sun garuu dhugaa isaanii mucaa isaanii kan ajjeese miila akka dhiqaniira. Laphee isaan keessa kaa'e garaa isaaniif kenne. Waaqayyoo nuuf kenne. Ija Kiristoos ittiin ilaaluun waa ilaaluu Waaqayyoo anaaf isiniin gargaaru. Waan hojjennu hundumaa keessatti Kiristoosin ilaallee deemuu akka dandeenyu Waaqayyoo nu gargaaru. Gonfoo moo'ichaa keenya akka nu jalaa waallee fudhanne waan Waaqayyo nu qopheesse gonfoo jechuu dandeenya. Waaqayyo nu qopheesse hundumaa yaaduu dandeenya. Keessumattuu jireenya bara baraa akka nurkaan buune isa Kiristoos du'eef sana akka yaadnu anaaf isiniif isa du'e sana akka laayyootti akka hin laalle Waaqayyo nu gargaaru. Obboloota kun namni gurra qabu
isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedha. Namni gurra qabu haa dhaga'u isa sirna jiru akka eeggattuuf jedha sagalee Waaqayyoo akka sirkaa hin fudhatamneef fudhatamuu danda'uuf. Humna kee dadhabduu sanaan amanamtee deemte sana akka hin daganneef achirra akka dhaabbattuuf. Isa moo mana qulqullummaa Waaqayyoo kootii utubaa nan godha isa jedhu sagalee kana dhaga'i namni gurra qabu hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin isa jedhu dhaga'u. Inni nu haa gargaaru. Gurraa dhaga'u nuuf haa kennu. Kiristoos nuuf haa kennu. Eebbifamaa. Gooftaa maqaan isaa kan ulfaate ta'u maqaan isaa dheeyyaanne waan tokkos hin qophoofne garuu Waaqayyo nu gargaaree eebbifamaa. Ameen.